أبا ما لك تشاسي برجرام أبا مالك تاجولين كاتك قماشان قما قدام قما الأسد قما أفركنا أنا كنا تاني بران دللا لا مو بي كل جرا لك كوسة جرا أنا في مدن لسام جولة مالك أنا بري خاتمه كم جات شن تمشي نبتي نمر يسولن لسا أبا ما لك تا قما شانتا ميشان رن نما ديا سندن دوخا قما لما قما سدي مالك ساني نين ديسا مالي نما بكتكتي مالك رد ديا سندن دورة كوسة جرا أنا كنو كم لا ما كم بس ديته كم شن تمشي نززري أنا كنو لسا لكوسة جرا كم شن كم تربا كم سدي لكوسة جرا هوندا دا نانكا كتشيسا بلبلا مالي فاسو تكابو هاي مكانا ما سرت فعل كل كنتو سيدا مو بيمين كل هلا منيرة هلا مارس أقول مو بيه مبارك مبارك اللي رتب اللي نجي اللي متى بتاع كوبلينج كده بلبلا ميوتي رتي كولا نينا يسي سارو دي ساتي ولي ترى أيامو مو بيه رجع فاتو ستيني ما نوتي نما مسلماتي وانتي أمان نقامنا دول أوبسي أيه دول أوبسي ربي جدي أوبسي مكان كي أبشر أيه طورته ديمته برمالو لينجنا أوبسي أيه نوبسي أن إيانجلا ميوتي نقولني فاهم على جفرنا فاهم يا كتوس دبيلا برما قبل سيني مثلا دوانته في فاهم أز دبي دي فما وجن بالبلاد ديسي koya sifan sininggal cha koya wacan dadda bayan sininggal cha unda kesa sininggal cha ni rabo ede man faima jirta faamiya nuti ra ka faddu ser genjira la ra ka faddu amma ra ka si bilbilan kasin sabiyida mu kana sira jiru manni guutu ngadi boyto faima video bana do di oh ninda ya video bana ana siga video bana di fama video bana lagi video share genjira sila share genjira video share genjira bana do boleh ciki ya aywa بريكو موتور باتا ما وانا سيغاف دباستي تنت ولي وابراكا كا مالو بريكو موتور باتا مثلا تي نما ابا كما سدي كما شان كما تور بجتي ما كاجراتو جين امنا هرغون ديسا نهرغون ديسا اجراتي بلبل جرا هرغون ديسا ورما لك سنا كبو هاجر سنا كبو ولي warraman la kasira kabu maka ajarati la kosa jara beri jara sira kaban na ergudan desa toko kuma shan sifin ergan jibar mu be atasani harakhaisati nin su amma mu be dage ta kofa durarati namnu koni ina sayin na tasu ta sila yoga ka asbaka beri kuma torba ta ko len darra fura tete umera ku ke sharia de sharia habala ma bi jawala futi umera kalas abad muti kabat kulle ya kakati la fiskapia famia qur'ana rabbi qabbe kakati la fiskapia gitiati mala mama dole na ba kaba jadi rabbi ki famia ay Dia kasa video meta kan dia. nabi ci ba kulle ko to مو بيه وين سقافة ده مو بيه aye نراجع كتك قرآن ربي فيديو نسباتي هكذا إلمان كي خنا ada nanggurin jette قرآن ربي هكذا تو فوت تيا هكذا تنتظر تو قرآن ربي ملأ كان كخاتون كيبلون نودي إسلام قرآن تيامنا
Oi kakachisee dhiisee kun beektuuti dhaggeeffadhu waa tokko gaafadhaasis. Kuulee mana waliin turtan miti si wajjiniin. Bakkan argee jiraati bakkan argee wayii jira kuulee. Wajjin turtan miti. Mubarak samboda so na kakatu dura kakatu taltun kuma torbaatam na rafu dame ta kakatu. Amma kan beekutti akka wayii Muniira. Wayyooti akkami nagaami? Gaariin jira Muniira. Dura wayyaateeti laal Mubarak keenya faamiyaanis as bahijayin faamiyaanis as baatu. Muuti raayis kayijiin faamiyaanis. Dhageessema koy miti dubbii takka dubbataniituma gargar baasan. Dhageesse faamiyaanis kayijiin as bahijiin kulleenis asaa baatu. Animmoo anin beekurraa anin siimuu qaba. Ayyee falas. Alhamdulillah kunola. Akkati furmaata fiddeef tosi beekaan. Kanaaf ammaa buuftan jedhaa ture. Eshi faamiyaa as bahi kuullee as bahi. Dhumattee dubbii. Anis waan tokko wayii gurra na butee jira sana nan gaafadha lamman jira. Waan ta'e keessaa namatti barreeffame kee nan gaafadha as baasin lamman. Nam tokko hin galchinaa dhiifamaa wajjin. Adaraa rabbii warra jaalatan immoo mufatinaa. Dubbiina dhuma barbaaddan miti. Sultan nomor lebih. Famia videos baik, cool like videos ba. Lebih ni jangan sen tiga orang mah. Video share kerja videos baik. Ada apa ini mah? Jolle mana kabar artu ni jolle na kabar jadi mel tok. Dimma malak aku mau turun bata makai tidur bazar lah. Narabba shujjiran. Ijoollee dhaan naa qabaa jedhe kamaa. Naa qabaa dhaan turre. Yaa mucaa nama kan nadoo ilmoo nama farraa kannee ilmoo nama kannee as deebi'e. Qabaajiin ijoollee mana keessa jirti mee? Jirti. Birrii kuma qabaati kilaasii cufaa jedhi. Ilmoo nama kannee qophaa'ame. Akkasi. Dubbiin ijaan seetti jedhani kuullee as ba'uu dandeessaa? Dhiifama wajjin. Kulle. Isi warri jala jirtan ijoollee wajjin taphtaa godha akka shabakaan hin darbine shabakaan daalachiisaa taphtaa godha. Wallahi. Kulle. Muniira mee marra egaa ammaati. Hunda jaraatiin ba'aa jedhee lamman jaraatu baanuu kulle sitti maan jara viidiyoos bahee dhiifama wajjin. Mee intalta tun dura naa kakattuun jiru kuma torbaatamman kan naa kakattu baleessa kii dura sana kakachiisa ani hagarra amma nama sodaatu mee nama rabbi sodaatu am muslima waan balleessu hoo qabaadde ifin hima Muniiraan kuma na qabdi geelanii ta lubbuu tiyyaati am Muniiraa tana waan irraa dhuunfadhu qabu keessa kiyya dhabeeti wallaahi tanaafuu intalti tun kuma torbaatamman kan haa kakattu ani maqaa kiyyallee qulqulleessuun fada maqaa kiyya guddaa waan akkanaa hin jaaladhu isiin sun haadha ilmooti viidiyoon baatee quraana rabbii haa kakattu haa haadhaawwattu torbaatamman fuutette san booda immoo waa hundani nama naannoo takka dhoo isaan qabu ammas nama waa dhoo isu deebiti isiin mataan isiin abeetti Muniiraan abeetti. Akka jenne kulle viidiyoo as baati waan sin gaafannu qabnaa jenne kulle dhiifama wajjin. Amma viidiyoo amma mube cikitti dhiisiti. Faamiyaan akkasii yoo barbaaddu taate mutirraa kaattee isaa baatu ture. Maqaa wal balleessu yoo kataatu taate immoo kuullee nama miidiyaatii maqaan balleessaa kaatu taate immoo hin ta'u. Ammoo kuma torbaatamman kana faamiyaa yoo isiin kan fuudhin taatu taate itti gaafatama guddaa siitu qaba. Kuma torbaatamma obboleettii waan hin fuune malee hin jiru tokko faana qaban. Kariyaa isiin fuudhe lamaan saniifi ulaa banaa dhiifte sanoon gaafatanii kuma torbaatam irraa ooltanii niin kakadhaa waan kiyyaa. Ay isii osoo hin ibsiifne fe'amasa fidee dhuftee afaan si qabna wanni kasii dhuftee akka fayyarran. Fe'amasa fideetti dhuftee. Amma labbaasaa kuma torbaatam. Aduu keessatti isaa fuullee fi fiddaattuu kanaan jetteen. Waan gaafatu Tajaajilsa xiyyaa itti dhiisi amma waan haqa keessi baasu yaa naa bannuti faamiyaayyee. Haqa kiyya baaftanii dhiiftanii jalarraa haasa ijiinka. Dura hulaa banaa dhiiftee shari'aa guurte san hunda haasa ijiinka isinis haasawa sirreeffadhu ijiinka akkasittiin haasawa. Obboleettii xiyyaa hin lolini. Haqa keessi duraa badee lolaa usme. Dhaggeeffadhu faamiyaa ta'e dhaggeeffadhu akka keessi duraa usme. Fuullee usati. Hin lolin.
ibsaan waa Miira keessaa bahee lolini haka hanqe namni haka qabu lolu hin lolini suuta himadhu uummanni kana haka dhumsiisu lolini. Waan kanaan dalagee akkanaatiin ulaa banaa dhiisee waan guurtee kutte guututti himireeti. Akkana kakadhu maaltu fide? ibsaa abbaa jaalalaa galchaa. Jaalibsaa waa tokko haqa mucaa siina jalaa badeettes haqa kuullee maqaan badaarus adda baasu qabna erga miidiyaarra dhufe. Kanaaf dhaabbadhaa nam tokko naa seenaa dhiifa. Muniira waan gaafachuu barbaadde gaafadhu faamiyaa sitti dabarseera. Ati immoo deebii malee waan biraarraa naa seeni yoo haqa kee barbaadda ta'e. Jaalibsaa bagana gaalifti. Hayyee faamiyaa. Gaaffii bicha deebii. Mutirra ka'e faamiyaan as dubbisi. Dubbisati akkasumaan. Faamiyaa. Sagaleen kee dhaga'amu faamiyaa. Faamiyaa maaliif meeshaajala kaaftee haasoftaati? Gubbaan nadda walan. Hayyee gubbaan nadda walan ammaan dhufe. Qofa maqaa gurra isaatti Haa muuti firra faamiyaa teenya muutirra firra ka'e. Okay dhaggeeffadhu. Ati guyyaa kuulleen sibiraa deemte natti dawwaltee Muniiraa kuulleen sibira dhuftee jettee na gaafatte moo na gaafanne? Muutirraa kaasii dubbadhu. Muutirraa kaafadhu guu haasoytu. Si gaafadheetiin ture. Okay hanganumaan fedha. Tole guyyaa san hoggaa na gaafattu san maal taatee kuulleen maal akkamitti wallolta moo yennaan lakkii yaabo shari'aa dalagaatichi jawwaal waliin na jalaa fuutee kuttee anaa raftu. Yaa Muniiraa ta'e bakka isin dhaytullee yoo beeytu taate naa himi takkaa shari'aatti gitana naarraa fuudhii naan jette moo naan hin jenne. Fuulleen qabeenya kiyya guurtee kuttee hattaa shari'aa dalagaatii sirraa naa fuudhisiin jeessa. Qabeenya dhiisi. Laal allaan qalaa laggeffatu arraamee irra jiru shari'aa gurgurudha. dalagaa siin hin jenne. Ilmooti gitana haadha nan godhin jibaatu. Yaa boo kana kakachiisaa maa ooltan kakuu maaltu viidiyoo waan kiyyaan dubbatu. Namarra musiibaan kaayin hin kaayin musiibaa namarra kuullee waan takka sadaan fuune. Yaa musiibaa kana Aboo Mubarak ammani dubbanna intaltini kijibdii dhibbatiin intaltini kijibdii afaan Oromoo yoo beektan intalti kijibduu dhageeffadhaa buusa aariyaa deem namni Fuullee balleessaartan qooyi haqni si'a bahu Muniiraan qabdi. Muniira Muniiraan qabdi dubbii bakka gabdee jirti. Muniiraan qabdi. Balleessin. Muniiraan Namni maqaan badee mobaayilii na jalaa fuute fi maallaqa miliyoona lama fuute walitti yaatu faamii adeemsifatu. Waan hin jirres namarra kaa'uun hin barbaachis. Yoo dhugaan waan haqa qabaatte as ba'iitti sana siraatan inuu isaanitti hin dubbatin nuufi Mubaarak dubbadhu waan nuti hin jenne deebisaa nuu deebisa. Sana jechuun maa na gaafatan maa kaawwanni taatu taate akkasi boochu taate keessan akkasi na boochu taate. Ija bitaan ija bilchaati isaan lachuunaaf obboleeyyan kiyyaanii kan takka illee isaan tura walitti aanaa'u. Ibsa meena dhagiyaa namni kun silaa haqa taate tokkoffaa ulaa fuulleen bobbanaa dhiiftee ilmaan kiyya kutte sanirraa haasoytan. Akka feemasummaatti ulaa bobbanaa dhiiftee ilmaan kiyya biraa kutte sanirraa haasoytan. Silaa nama likkii haasoo taate. Amma barbaachisa. Faamii dubbiin adda sii baasa dhaggeeffatu. Ulaa banaani manneen maallaqa himatte. Meeshaa mana himadde ulaa banaa irraa hin eegalee himadde jawwaala maallaqa hundaan himadde bakka takkatti. Faamii dhaggeeffadhu. Ulaa banaan wanjala jaamti. Ulaa banaan sun wanjala jaamti. Ka ammaati gaafachaa jiru immoo. Kalaas. Maallaqa kun. Kisiin isaa fudhadha. Bara ibsaadha dhage. Jawwaalaa fi siibii habba lamaa fi maallaqa fuutee kuttee jechu jira. Ulaa banaa kuulleenii waliin jiraattee kaatee waliin nyaattee dhuddee kaatee nama daa'ima qabu utuu daa'imni gadi baatee shaaraa irratti silaa makiinaan jalaa rukutu ulaa banaatti dhiiftee yoo deemte jiraatte qo'ee Muniiraa koo ulaa banaatti dhiiftee deemte yoo jiraatte balleessite tokko jedhaa qabadhaa uummata keenya abbaa akkasiin barbaadutti dubbannaaf balleessiteetti tokko yoo shari'aa hojii jalaa fuutee deemte itti balleessite kuma tokko ittiin hojjedheettee tarii kuma tokko sana guyyaa 70 sabattitee Allahu alam. Yoo shari'aa hojii jalaa fudhate shari'aa hojii miti shari'aa siin ittiin dawwalattee yoo hattuun itti dhufe yoo diinni itti dhufe ittiin bilbilattu jalaa fudhattee ba'ullee itti balleessite lama yoo goote lama jettanii badii lama fuullee irratti argine raayyee. Mataan manatti barbaaddu obboleettii keenya kabajamtu faamiyaa. Deemaan laqaa. Mubaarak carraa tokko naa kanne dhagaye Mubaarak carraa tokko naa kanne. Ayyee sana balleessamuu dheeraa fi yoo naatu dubbisee irraa bitaa.
dhaggeeffadha obboleeyyan kiyya kuullee sin dhagayna faamiyaa sin dhagayna isaan lachuu ilmaan adeeraniiti ijoolleen ani intala afran qallooti intala oromoo afran qallooti isaan lachuu intala itooti jarri naa isin hima ani tokkollee ija bitaa ija mirgaati naaf obboleeyyan kiyya yoo taate ilmaan eessummaniiti na cakasi mubaarak waan isin dubbadhu kuullee sammiidiirra wal beeyna akkuma nama tokko lafa wal garre malee firummaa fi dummaa gandummaa walitti hin qabnu haqa rabbii qabrii namni tokko boru qabriin wajjin seenuwan waan jirurraa waan hin beekurraa ammoo isinitti dubbadhu gurra naa kan nana caqasaa dubbiti gena saddaqa wallahi wa qusum billah rabbitti isini qaqadda tokkoffaa durarratti kuulleen mana isii dhayte eedhayte guyyaa kuulleen mana isiitti deemtu faamiyaan osoo kuulleen natti hin dawwalinin faamiyaan dura natti dawwalte muniira kuulleen si bira dhufte namu kuullee muniira irra dawwali jeniin narratti dawwalte bara mana muniira salaamu alaykum salaam kuulleen mana kee dhuftee hin dhufne maaltu maalte kuulleen bar shari'aa dalagaatii fi jawwaala na jalaa fuutee kutte anaa rafuu jirtu ni rifadde dhugummoo biraankiidha moo maali jeen deebi'ee kuullee irra bilbilee kuullee eessa jirta baadiyyaan jira shari'aa fi jawwaala dhugaan fuute ni fuute maaliif fuute wallahi akkanatti ijoollee xixiqqoo amma 12 13 ta biyyaa dhufte ta hujii barbaadu hujii riyaa keessa jirtu ettee isii bira dhayte hammaama keessa cafayti garaan na dadhabee ijoollee nyaatatti hin kannitu ijoolleen gabbaatee waa bitachuu hin beeytu dhayte firaas hin qabdu ijoollee tana rakkifteetiin laal anni waan kuulleen naan jettee dubbachuu jira ansi bira hin jiru ijoollee rakkiftee waan biraa dhiiftee soodaanii jala gaggeessitii soodaanii fuudhee olii gatiin deema an kuulleen naan jee wallahi billahi ijoollee daa'ima xiqqishoo amata 12 13 ta biyya karaa taaribaatiin dhufte ijoolleen san irra guddaan sanuu wallahi wa billahi gartee akka isin himtutti jechuudha ijoolluma xixiqqoo tana saniin fuudhee bir shari'aa sananii hoggaan deemu tanumaaf asi gubattiin ijoolleen jee ijoollee imilmaan ijoollee daddabee zubaalaa keessa kaayee bira darbee kun kuulleen hin jenne anaan jettu wallahi awwaan kuulleen hin jinan gata gatiin dabalummaas ni dhageessi yoon itti dabale kuulleen naa jechuudha naan jette kuulleen duba ammati shari'aa san fuutee ni darbite kuullee darbuu dhugaa hin goone likki hin goone kuullee san ijoollee yoo taate bira teessi yoo didde fira qabdi ijoolleen biraa yaati ati qayyi masqal hin taane itti gaafatamtuu namaa hin taane wannummaan shari'aa dalagaa namaa fuutee darbituuf maali kuullee shari'aa namaa deebisi wallahi darbee isaa hin fide naan jette kuulleen faamiyaan leellatti deebitee na gaafatte shari'aa darbamte kuulleen isaa fiddee kan itti geetiin cal jidduu jee ani waa'ee maallaqa arraan tanaan dhagee kanin kuba qabu waa'ee jawwaala xixiqqaatii fi waa'ee shari'aa dalagaati kana nama keessan kullatti mee nama faamiyaatti dhiyaatu tan mana dawwalee mubaarak shari'aa jalaa fuchuudha waan isin fuutee gaafadhaati waa'ee maallaqaan jirtu kajattu wayiin naga'ee amma ati obboleetti keenya faamiyaa shari'aasi jalaa fuchuu barrii banaatti jala gattee deemu inni akka badiitti fudhanna booddee xumurara atamma maal jetta waa'ee maallaqaa irratti faamiyaa dubbiin kun dhugaadha moo dhugaa miti namni yoo aare shari'aa yoo jedhame namni aadii si'a ati kuma tokko ittiin hojjetatta kanaaf aarte guyyaatti kuma tokko gatii ittiin argattuuf kanaaf aarte tarii maallaqa 70 jette ta'a maallaqatti bakki maallaqaa sun dhugaadhaa faamiyaa adda duniyaadhaa boraa kiraadha faamiyaa mi'ootii irraa kaafadhu mi'ootii si ergeen jira kunodha dhiifama seergeera lama kaafadhu bakki shari'aa si barameera bakki mana si jalaa banaatti dhiistee deemuu si argameera haqiinke bakki maallaqaa dhugaadhaa adda duniyaa boraa kiraadha bakka maallaqaa adda nu baas bakka lama si ergineerraa amma mee na dhageeffamu be ta shari'aati yaatis wanni isin darbamteen jirtu amma harkaa qabdi amma ammaatti dalagu jirti shari'aati shari'aa lachuutti dalagu jirti ilmaan guyyaa gabbuu tattaa'u jira shari'aan si deebitiiti dhageeffadhu shari'aa si ofitti ragaa baatee deebutee si fuuti waa'ee maallaqaa kun aarteetti dabalte waa'ee maallaqaa aarteetti dabalte miti aareetti hin dabalani fuute saamiyaa wallahi nargatu sharuma kanaaw haqa sallaba kaay dubbii dabatu maallaqa keessaa baasi dubbii maallaqaan jirtu ati maallaqa miliyoona lama si jalaa fudhamee guyyaa lama akka qalbii takkaan maan jettaa seet guyyaa lamaan taa'u jira guyyaa lama bultu guyyaa lama kan si miti anaa biyya baay'ee wajju kun guyyaa lama bulu miliyoona lama si namni si jalaa fuudhee shari'aa dhaqqee cima kan baay'ee lama guutu shari'aa sabba guyyaa kuma dalaydini beektaa waan isin dalaydi qarshi kuma dalaydi bar kuma suutii shari'aan shari'aa faamiyaa
Shari'a waan feetaa daleetu shari'a raasii funna. Ni kulleen maqaa balleessu jirta. Obbuta kadiifa mana godha. Ati amma kuma torbaatama kulleen fuutee goete kulleen lafarraan dhalanne gosa sii shanyii sii bakka buutee maqaa balleessu jirta kattuu gootee gartee waan akkanaa kana nama walirra kaa'uun gaarii miti garuu dhageessitee amma intalli ta'u yaa akkatullee ammatullee intalaa deera keetiiti yaa fedhiisu waan akkanaa kana. Dhiiftee kuttesan isin qocaatu. Aboota ulaaban awwaal qabataniiti shari'a raasii funna siin jaaniiti dubbii gabaabsiiti. Jawwaalli kasi fuutee kuttesan ijoolleen xiyya kaa gabu jirtu abbaan manaa haidhaa. Faamiya. Isin qocaatu jawwaalli dalagaa. Taamiya. Taamiya. Nama baasina. Jawwaalli nu qol. Duraa akka qabataniiti waan nu qoccoof waan nu qoccaa. Taamiyaa ta'e barbaad jawwaalli kan nu qoccee bar. Qoccaanu ati maallaqa dhiisi haqa kasi ture. Qoccee muniira guyyaa sanuu jala deemtanii na gaafattan abbaan mana xiyyaa hidhaadhaan isin jechuun jira. Ulaa banaan asiittee guurteen jechuun jira jawwaala xiyyaarraa irraa harkaa qabdiitti dalaguun jirti. Arabatti ergeetiin gaafadhe kijiba maa hin tiree haanaa kan nutu qabaa. Okkee bu'aala harkaa qabaachuu qabuu miti. Dura maqaa namarra keessa kan namarraa Mobaayila siif irraa fuuna harkaa qabaannaan amma si irraa fuuna maallaqa dhugaa inni siin jechaa jirra. Shari'aa siif irraa fuuna anaa si irraa fuudha kunoo. Maallaqa dhugaa inni. Ati duraanuu dadhabbii dhiiftee maarraa naafuuti. Dadhabuu dhiisuu amma kunoo idaaddeemi godhan bar dhugaa dadhabee sirri dhugaan hin dadhabee. Amma kunoo namni ni jaamni himatteeni amma waliin taaneetiin si irraa fuuna himadhu. Erga muniiraan dadhabde wallaahi kuullee takka waan kana dheen beeku hadhan kana dheerraa sii fuudha waa maallaqa keessaa nu baasi shari'aan asii fuudha wallaahi kuullee na saalfatti muniiraan yeroo lama sadii dhagai waa gaafadhee irraa argadheera ta'a itti deebi'uu hin danda'u ta'a kuullee garuu takka waa kana dheen beeku an shari'aa kana kana dheerraa fuudha waa'ee maallaqa keessaa dhaabdamu dhaabdu boletti. Walumaaniin isin inje shari'aa maallaqaas fuutee jirti. Shari'aas dandeenyaan irraa naafuudha. Kalaas bakka akka beekatti dubbadhaa Mubaarak musamma karaa feetetti haa fudhattu saamiyaan hidhiisaa kullee kalaas karaa feetetti haa fudhattu. Kalaas irraa fudhadhu saamiyaa maqaan balleessattee dhufte malee shari'aan barbaaddu beeteeti. Laal miidiyaa guyyoo fagaatte guyyaa lama sadii nama dubbata guyyaa lama dubbata garuu haqa kayoonni barbaadda taate. Barbaannaa tushatu tantaraadheera feetiiti maqaa guddaa kana irraan kaayin maqaa guddaa kana irraan kaayin shari'aati haquullee seerannuu siirraa fudhatin jennee jira. Munira ogutak Mubarak usun hundi ogutak amma jaran laal hawaasni namni kumni takka kan jala taa'u kun hundi ni fahama waan isin haasawaa jirtan kana. Muka lama miila lamaan qaba muka lama yaabaan hin taatu. Ammoo wal dorsisaa fi gartee shira walitti taatuun zeenii keessaa san hin taatu miidiyaarra jira kai. Kuulleen tana eetan. Naballisaa guddaka. Dhageeffadhu. Naballisaa. Achi guddisaa kuulleen tolfattee ture. Kanaaf obboleettiitu waa lama dhabiniiti. Waa lama dhabinii maallaqa firraa 17,000 waa namni nuu qabaachuu keetii miti namni as keessa 17,000 qabu hin jiru isii. Dhageeffadhu ilmaan guddiftuu jiru namni 17,000 qabu obboleettiiti. Ibrishaa guddisi jala kana jirtaa mee? Mulleen guddisa nama jalaa qabuna. Sabboona. Mullee guddisa. Mulleen guddisa. Kanaaf ibsa abbaa jedhala. Waa lama dhabin ibsa abbaa jedhala waa lama dhabiniiti. Shari'aa qofarra deebi jaan yoo isin dhageessi. Kuullee na dubbatu qoyyaa mi'aantu korabbii tura dhaabu. Waa dhageenyerra. Nama maaliif buuftu nama maaliif galchitu? Ogutaa kana dhaggeeffadha balayyaan. Dhagoo jirtanii mee? Mubeekiyya 70 allaal. Quraana rabbii kun kalaam Allah ninka kadhaafi annama islaamaati isin quraana kuma niira san jalaa fuutetti haaqattu. Inka kaatanii dhiisin barbaachisu bar maalan hin jiru maalan hin La ani cubbuu ani fedhu ani maqaa kiyya na guddaadha waan wasa akkanaa keessan fedhu maqaa kiyya qulqulleessuun fedha waan wasa akkanaa kanan fedhon la hin ta'u maqaa akkanaa guddaa baadhachuudhaan. Annama waan akkanaa fuudhuu miti. Aadatiin sirra kaayee wasu. Awwanni maqaa kiyya eegaa deemuuf akka maqaa wasaa akkanaa kan hin feeneef. As baatee quraana rabbii anaa kakattu. La maqaa kiyya qulqulluu hin fedhu lakkii ta'uu bakka nan fedhu. La hin ta'u. Saamee agaa dubbiin si qabde gaasi ilaallatti. Saamiyaan. Kan jedhamu gosa kameessa. Saamiyaan. Anis maallaqa ittiin kakadara koo miti. Shari'aa sanii guyyaa banaa dhiiseen deemte waaqa ammadeen deemnettee anaa kakattu. Maallaqa sanii si fuunettee kakattuun hin kakadhaanis. Sammaan godhe kakadhaanis. Rakkoo bisaan. Amantii Ulaas banaan
dhufee jawwaala sifuune waa takka hawaasa ammadhan deemnetti anaa kakattu niin kakadhaanis cufa bakka takkatti kakadhaa isiin cufa bakka takkatti anaa kakattu. Muut godhadhaa isiniif hima muut godhadhaa dhaggeeffadhaa muut godhadhaa. Ani ka'in fuudhee dhiisi dhaggeeffadhu. Sodaatu miti baran wanni irra dhaabbadhee fuudheen qaboo fuudhe sanillee dhiirummaan akkana serkaa fuudhe dhaggeeffadhu. Isiin dallaala dhaggeeffadhaa. Ijoollee namaa riyaala 50 irraa guurtee matbaaqa achitti itti hiitee matbaaqa walloftee ijoolleen halkanii guyyaa keessaa wallaahi giste akka nyaatti. Wallaahi laazim achi nama dirte. Wallaahi laazim achitti nama hammaama keessa miciyyoota akka tumte. Daraartu kootu dhaggeeffadhu. Wallaahi laazim obboleeyyan kiyya. Wabillaahi kariim achitti ijoollee riyaala 50 irraa guurtee jechuu gattaay atis ni quraana qabatta atis tumte no hin koflin ni kakatta asitti ummata kan duuta daawwatta dhaggeeffadhu us wallaahi laazim achitti ijoollee halkanii guyyaa keessaa gista keenyaatti muqayyafan bantuuf wallaahi laazim saniifin fuudhe shariyaa isiitiif silkii isiin harka jira bagam fuudhe ammas asitti bigeetee isin dura caccabsan hattummaan fuune an qulqulluudha ammas illee insha Allahu ta'ala takkaatu dammam kanatti kan nama godhu jira jaan sanillee irraa hin baasu deema dallaaltiti kan dammaan bira jira sanillee insha Allah Oromoo ilmaan Oromoo qixaattu tatakka zaaraa tajaam takkaa jira sanillee irraa hin baasu deema fuulduroo rabbi jee akkasin naguma qabaadda ilmaan Oromoo wallaahi laal qaabin talakkanna laal mulle dhagay wallaahi sabadisi Aku Quran Nabi. Menira askut anak kafir. Oh Quran beten Quran ni kul udah mijo ata kan godu mal tatan. Quran apa betes mijo ata kan godu. Aka betul. Fuda rabbina rahafu rabbana ya ya wallahi انت مجرمه. والله مجرمه. لا والله انت ما فيديو رجفن. بنا فيديو بنا. Abor mudee kana video nama irratti hin maal jechuudha sa. Quran rahman beten. Bo Quran Rabbi kul udah kamale umar manggodu mal tatan. والله لازم سورة براءة راكب ودنا حافظ ربنا يا أخي والله خلنا سليم قرآن ربي تكون كلام ربي تي والله أنت الحتو ده اللي ما أنا رموتي كجرتي أنت الأسبيس أنتم هين كام فدي ما أنتم من سلام قبل قرآن والله كسر قبل والله لازم والله بتيجي تقول بدرس ديمي كنا لا متيجون تدكو وقع ولا شبران دبر متيجون حمام خيس تدبر يا خيا متيجون تشنجي تجاب إسينا فرنكالو سبب شنو ما أفتتي المانا أيوة أمناتي جزء من هاجرو جولا تكتاتي أرمو ما جرا أرمو ده جولا مسلم أكمل تكرهوتي متيجون أنا تمتجي متيجون فرنكالو تلاتوجا أيوس أنا تو جولة أيوة من أجل تجولة كده تكتب مثلا أنا كاتشيف سيف سوام بيتي والله لازم دي سا دبي والتاتني يا دنتنا دي سا دبي أكاتين ديماني جولة أيوة من أجل إبسا باجا لا مبارك أجندان كبيرة في أجندان كنا سرتي ديمون تاو إرارا بدا بليز أجندان أمر في كومباكوتا Ya, wambra. بليز إرارا بدا Tinaga walut. أما سرتي سنين كابا ما لينين جيرو كل فيو خنتي ما خنتي توفي خنا أجندان خنكت Ya. Akam ajenda kanakat saduba garanti namni kun namarra kaya namni bira namni da sunu andi adu fuqatani bangali kan sunu andi adu fuqasira isi tumte gafada intal tumte gafada amma kan guddifatu bara nama tumu miti bar Kwa fami atis chalisi ati fami arakko guddo qabdas dura rakko guddo qabdas me rakona qabaye bakkate rakko guddo itti qabdu waan mobaayilaa fi waan ishiin si jalaa fuute kana yoo waan xiqqaadha Oromoon irraa naan fuutottee sodaattee maallaqa irratti hidhaate haqa kana baasuu didde himuu didde akka ati maallaqa si jalaan fuudhin ishii miti anuumsiin kakadhaan waa mara duuba deebee qoradha egaa fudhattee akkasi booti taate diigalee maaliif waan kana gana ishiinis ulaa bantee ilmaan dhiiftee rabshaa kana marattee dubbii biraa maa oofta mobaayila kee hin gaafattu موبايلك وانت شكلتون قافت فامي انا سلا شريعه قفي متى فامي انا سلا شريعه قفي متى اني متاك يدي مسكراب اني متاك يرا غامبا غارو مالك دنو كان يمتى ان غدو مالك يمتو فامي شريعه لين غرتو اكما ترون ابديت ديفتا ومار كونكم اما كون مالك كودين ادنيا تغوتو تسمو بندا ابو سنين غلاجي دلغت دنين غلا غرو حيني خيابه ده هنا فون والله فرد قطع إسين أما أجندان درانو ناقيس جوالي برام ميتين جاني دران ناقيس جرتا أجندا خنام أما ميت والله لازم
أجندة لا شريعة الدلا لا شريعة الدلا لا شريعة الدلا والله إني أتوتي دلقة جرتا إتي دلقة جرتا بيفتي إتي دلقة جر إتي دلقة جرتا شريعة جنين إني أتولتي دلقة جرتا والله شريعة والله سي في زاران سي في زاران جو سيدرمان روبيتان يو أتي جنان دلقة تاتيس كيس دلقة هاتي جنان دلقة بدوتاي Amma gabusa jara gabusa amma please amma jarri ka walin lon daga has gubbatti hasawa ruftan ma wallo ci ruftan ساني Malu بيجي coba هاي datang. ما نروح بيجي كهان Gabbu sabo be muje ton mala kan kabdu. suma be qolle no ما beran نبي ruftan أنا ana ka fiya wallahi أنا بيجي Maalisa hallifaa jennaan ittuu gadi baanaa jedheeti namni kun muutii qabateeti irra deebitee intalli sun rabbi finneeti yaafana bakka takka biyyan nun galchinaa jettu haganarraa irra dhaabannee dubbanna namni kun muutii irraan ka'inaame kakadhu anaaf ilmeeti rabbiin biyyatti hin galchin jedhu Muti rani. بلايين فيها ما أنا رجع أكيد إسيس haasawa biraa dhiisii obboleettii tiyya dhiifama naa godhiiti sababa keetiin nama wali bu'uun feenu biraan kin dachii duniyaa balleesse anaaf ilmooti rabbiin biyya takkatti nagahan nun galchin jedhi hagana kennu Rasuullee dhaati daqiiqaa tokko waan haa kennu. anaaf ilmooti waliin dhoogginii miti bar anaaf ilmooti waliin argisiisin rabbiin jedhi Walin dorgini. أنا في الموديو أنا كنت أبرام كيف أسوي تجربة kulleen birrii narraa qabdi anaaf ilmooti rabbiin duyda garaa Amma godhu jedhi fakat. kulleen birriina raaqab dufa birriina raaqab jinjenne naatu raaqaba ayyee kulleen raalli birrii qabaata anaaf ilmooti rabbiin duyda garaa haa godhu jedhi Imrisha fi gaafi ture maal taatan. doktora biraan kin lubitee bar biraan kin kan mogolaa jira ilmi namaa Ilaa akkasii miti kaa yoo ilaa amma akkas doon taane gaafi yoo irraa qabaatanii gaafatanii fi kullee gaafatanii adda baasuudha malee amma akkas gaarii miti. Dr. Muzayyab. Jarana carraa tokko nu kennaa kan namni jala kana taa'ee sin laalu sin taajjaba. Kakuun illee akkasii miti. Gaaffiin illee akkasii miti. Obboleettii koo waa takka si gaafadha. Birriini fixeensa ganamaati. Hin dhufa hin bada. Ilmoon garuu guyyaa takka si jalaa dhukkubsatte jennaan haati maal akka taatu hin beekta dhaltee of jalaa qabda. Kanaafuu qoy suuta bismillah kallaalan nabi mucatti muslima miti ati qoy waa takka si gaafadha wallahi alhamdulillah ila dhaggeeffadhu bifti ilmoo keetiin hin kakatin sababiin isaas maaliifi maallaqni kun si jalaa bade malee kuulleen mana kee turte guyyaa maallaqni si jalaa badu kuulleetu mana kee turte malee yeroo kuulleen fuutee manaa gadi baatu ijji kee waan hin argineef rabbii jedhi ilmoo keetiin hin kakatin ijji kee immoo yoo arge ituu si jalaa fuutee fiidduu yoo ijji kee arge kakadhu dhiisi ilmoon hin kakatini ilmoo qalbii fakkaate moo fuudhee mana sanii bee malee namni biraa kabbee hin jiru kabbaleessiti jetta mana sanii garsa guutan ijji kee si arge mana keessa jira isiinuu fuudheetiin jira isiinuu ni amanti maa akka fuute hin kannuu fuudheetiin jira itti sagalee mubaarak gaaffii wayii gaafanna gaarii miti intalli siin jira qabdi ilmoo oromooti dhaggeeffadhu obboleettii koo elaa ijji kee si argee mana sana keessa siif kuullee qofa jira guyyaa gaafa siin fuutee baatu ijji kee argee shakkii qofaan kuullee mana koo dhufte namni duraanuu hattuudha isiidhaan jedhe yoo isiitti sababatee hattuu yoo mana kee keessa jiraate oo saatii kana hiriyaan kee yoo si jalaa fuute oo jaalalleen kee yoo si Siifan sagaleen kee dhaga'ama? meena dhaggeeffatu siifiin hima Mee walaa dhageeffannu ila. Mee dhageeffannu faamiyaa. Dhageeffadhaa mee haa. Mee carraa takka walaa kan niti dhageeffannu. atiitti irra dabalta Mee sii kennaa. Ila sii kenna jedhi wayin takka dubbachuun barbaade. Yoo saballee taate yoo dhugaallee taate erga namni tokko dhufee mallaqa kiyya na jalaa baddee jedhe guddoos taatu xiqqoos taatu haqa namaa barbaadu nurratti dirqama. Haa ta'u malee ni obboleettiin teenya tun akka nama tokkootitti teettee bakka isiin jirtutti bakka kuulleen jirtutti narraa fudhattee mallaqa kana kunoo bifa kanaan narraa fudhattee jettee himataa jirti. Kuullee wanti as keessaa fiidee baatee maalidha?
takka jira. Yoo dhugumatti haqa barbaanne jettan kuullee sanillee sheer irratti godhaafida. Ani mana kana keessatti nan gaafattanii mubaarak mana kan kee keessa waamii na gaafadhu wanti asirraa isii gadi buuse maalidha? Amma ka shakkii guddaa keessa nu galche kana. Yoo dhugumatti inni na bira hin jiru jette fiigoo osoo hin taane maarree hawaasa kiyya wanti akkanaa kun na bira hin jiru jettee asirra teesse dhugaa nama kana nuti feemasummaaf waan ittiin beenu nama mana kanatti namni kamiyyuu mirgi nama kamiyyuu wal qixa jechuudha. Kuullee wanti fiiduuf hin jirtu haqa namaa yoo nyaanne haqa namaa nyaannetti akkuma isin kakatte kana kakattee naga bahuu dandeenya. Yookaan ammoo osoo obboleettiin teenya tun isin na nyaatetti asirra teettee osoo ilma horti rabbi naan guddisin jettee osoo kakattu kuulleen as keessaa buutee deemu nama hundatu laale kuulleen rasheer godhaafidha. Dubbadhu kuni. Jarana dhiifama jaalboonaa boonaa malee kuulleen wayi. Munir wala dhageenyu ni dubbata maaliif wala dhageenyu waan beeku qaba Munir boonaa waan beeku qaba ati kuma qabdu sa Munir mee dhaabbate ni dubbata dhageeffadhu jarana haa wal dhageenyu wanni inni isiniin jedhu obboleettiin teenya tuni kuulleen nama as jiru hin dhufte rakkoo miti amma hayni bakka lama jiru hayni bakkuma takka jira isinii galtee nuti miidiyaa kanarratti nama hundaa hojii iyyaa waluu hin qabnu jedha keenya ajandaan kaanuu mataa nu dhukkubse amma obboleettiin teenya yoo dhugaan nama miidhamaa taate nu hanga as jiru kana hundi nuti amantii muslimaa qabna waan ittiin kakanne qabna waan itti kakannu qabna obboleettiin tiyya maallaqa riyaala suudii 70 narraa fuuteetti 70 jechuun waan namni gartee waggaa meeqa dalagu si galtee kanaafi waliis hin sossobnu obboleettii tiyya ati dhaltee qabda ilmaan qabda dubbiin miidiyaa durii miidiyaa nama namu waa hunda firraa garaa firraa arga kanaafi yoo haqa kee namni 700 kunii fi hawaasni kiyya haana cinaa dhaabbatanii jette ragaa qabatamaatii wajjin quraana kee fidadhu nu dura taa'e viidiyoo banadhu rabbi duniyaa akhiraa naa dhorku barakaa quraana kanarraa akka fuudhetti jee kakadhu maallaqa 70 kuulleen narraa fuudhe jee kakadhu achi booda hawaasni oromoo si gargaara maallaqaas funyaan urreetti kuulleen as jirti siif irraa fuuna. Cigalte? Saniin alatti dhageeffamee saniin alatti dhageeffadhu nuti akhbaara lafa irraa beekna. Girrigirrii suudii keessa wal gootaniin asirratti nu burjaajeessuun dhaqqabdan. Ati dhugaa qabda miidhamtuudha quraana fidadhu kakadhu. Obboleeyyan kiyya tanaa cinaa isaanii. Hanqis waan obboleetti haqaf duraan balleessiniiti ammaas yoo feemasa ta'uu baatte mubaarakas jira feemasa nama miliyoona hordoftoota qabu halkan tokko feemasa si godha yoo CBC wal mari'attanii jirtanillee nuti nu burjaajeessina. Please okay kakadhu quraana kee fidadhu. Dubbiin asirratti deemtu tuni akka wal beektan akka feemasaatiin deemti. Ansilaan feemasa ta'e asirra taa'ee barsiila miisila takka carraamee obsi yeroo takka mee obsi faamii dhaabbadhu okay nuti qabadhu boonaaf yaada qaba namni takka nuti natti hin kaasin boonuma qofaaf boona wanni kun suudii keessatti kun hawaalaa miti wanta miti maallaqa wal jalaa fuudhanidha gaafattee gama keessaatiin kullee dura gaafisi gaafadha kun gaafattee isaan sadii walitti hiitee deebisaa si kennitee moo si jalaa diddee moo kana naa deebisisan booda yaada kannadha. Boona. Nuti qabaddaat. Boona gabbuu hin abili bilimee asumaanuu isaan hagaafii ol gaafatanii miyyoo ammaa kafaatiin jechaan jiran isa walaniiti. Ana gaafachuu jirtaa isaati? No, boonaan gaafachuu jira. Ani bara sabboon ani gabbuu hin haa ta'u jeeni. Ila jaalibsaa dubbiin Muniir jedhullee dubbii batte dubbiin egaa ala baate deebiin hin jiru jedhu jaalibsaa waan takka mijaatiif sabboonaan gaafattan atii fi sabboonaan gaafattanii jirtan. Wayyee. Gaafi nuti gaafanne haa deebiftu biyyoon saniin alatti Muniir uffata quraana gurguruu. Teessanuma tana dubbiin eegame hin rabbaate dubbiin teessan lamaan ta'a. Keessaan gaafatee deebisaa deebistee yoo jiraate gaafachuu barbaade jechuudha. Yaa Muniir miidiyaa irratti takka baheeti dubbiin tama jaalibsaa fi sabboonaan jedhaa jiran tan. Duba akkanatti Muniir deebiste akkamitti saallachuu akkamitti saallachuu Muniir mitiyyoo akkasii ni barbaadani haa kakattu kaa wajjin barbaadna. Akkan. Ala kana rafuudha meettemi. Maaliif nama jinku barbaada siyaasaan taane wanni tun dhaggeeffadhu Ibrisha wanni kun siyaasaan taane jiran shira walirratti xatuun taane obboleettiin teenya haqana jalaa fuudhamee haqa kiyya naa barbaada Oromoo jettemi haqa kee si barbaadna si wajjin jirra isiin didduu funyaan urree si raafuuna san dhabdu Oromoon teenya si gargaarti haqa kee barbaadachuudhaaf ati qulqullaayi uummata Oromoo nama 800 irratti kakadhu kakun nuti nama Islaamaati wala manna eega kakatte booda haqa keessii barbaanneen girri biraa maaltu video boleessu
Oke, sabona atuman gaafii si gaafadha. Atuman si gaafadha. Atuman si gaafadha. Irratti dhuftee Muniir ati dubbii lafaa uumaa lafa jirtu gaafataa jirta dubbiin achi bira taree jira hawaasa gurra nama kuma takkaa seene laa ila kuma takka gurra nama kuma takkaa seene bar wanni nu barbaannu amma yoo jira Muniir kan galche sana rakkoo qabaa bar. Beeka. Muniir dubbii duuba deemsi malee hin fixu duraan kuulleen bakka jirtutti isaan lachuu kakatanii isaan lachuu yaada kannatanii akkasitti tanas dura namni haqaan narraa bade jeega kakate yakkamaan dhufa. Kakaddu inuma jiran kakattuutiin jira isiin kun tabuutee tuni akkam isa isin ta'e masa malee dubbiin dubbachuu diddan hin dubbannu jira qaamaa alaaqa dubbadhaaree. Kakaddu ittiin kakadda kakuun lamani jirti. Amma yoo kakaddeesi kuullee murteessuu jirti moo akkasii baafatu deemte obboleeyyan maali loluun haqa namni qomni qabbaatamii jalaa fadii mala. Silaa nama waaduu kutaadhanii kanuu deebisa. Saalibsa rakkoon Manguddootti maddu. Muniir dubbii mijoota raafuu dhiibiti Muniir. Wallahi inga jibdi wallahi. Kijibni miidiyaa irraan ta'u kala farra wali daajattasanii bilbiin asirra. jarana birrii suudii keessatti jalaa badee akkasitti firii ta'anii dubbachuun soba. Ani to'anaati mimmaan dhangalaasaa dubbadhatoo. Yes. Kana jechaa jira siifan. Dhadheessin irraa bu'aa guyyaa. Yeroo naasoo fi dhadheessin jalaa bu'aa. Inni lammaffaan immoo kakadhuu namaatiin hin kakadhu. Ol fuudhee Oromoo miiliyoon akkasna jalaa fuute jedhee quraana fuudhee guduruu ilmoo kiyyaa qabeetan kakadha. Inni sadaffaan danta ijji kee hin argine takka kuulleen mana kee buluudhaaf namni biraa isheen hattuudha siin jechuudhaaf kuulleen fuute jettee kakachuun keeyyuu ilmoo keetii hin jaallatu. Isii fuudheen jeeqa kakuuta dabar namni kun akka kakadhu tananii kakadara. San qofaa miti siifan tiyya galatoomi afij siifan tiyya galatoomi miyyoon tuni siifan obsi siifan miqiyyoon tun gisee viidiyoon nu as baatu dibanna isiin dibattee dhuftee boontee isiin dhufte gartanii isin maali kasi boonuun maallaqa baafachuu dhufte boonsa bareedina isiin nu barsiifatu dhufte obboleessa maali Shira qalbiyaa kijibu. Ati kalas ati aini kayak kena zimbau nute nama akka kabuufoo akka baatu dadamnee waa. Aini khiyyanaaf hin bayinan. Nis kakaddu jechaa ooltanii nanaafis hin kakaddu. Bona. Aini khiyyoo hawaasa naabba. Bona. Bona ifama yeroo tokko mee wala dhageenya bona. Dr. Muzee sagalee. Oye. Sagaleen keenya. Aboo miyuutiin irratti hin qabina yookaan isin biraa bana. Maal miyuutiin irra qaba kunniin? Carraa nu kennaa isin biraa bana kala isin biraa kun miyuutiin irratti hin qabina maa taphattan nama. Namni biraa mukkee dhaqabadha. Faamii afooloo naa deebisime. Dhagahi boona ila nama kana ka waliin qabeessimi namni daas keessa jira Mubaarak daas keessa jira Siifan jirti Muniir jira namni kunniin nama haqa namaallee keessa kana baasaa oliyoonullee haqa namaan baasne isin galeemti. Micayyoon tu waa lama himatte mallaqaa fi simii na fudhattee jettee miti kakachiisuu maal geessitanii miti dura gaafii seeraan gaafadha isinii galee isin amma isii qofa kakachiisaa oolattanii miti mee isii qofa kakachiisuu duun taane kuulleellee fidaa dhugamu soba adda baasa simiillee jettee jirtiimi maa taphataa ooltani. Barbaadu miti. Alexaandraa kaasee haga malee haqa murteessuudhaaf taa'ee miti nama dhaggeeffata silaa buusii maarreedhaan. Wal jala dhaggeeffadhaa bee maal taatansa? Wal jala dhaggeeffadhaa wal jala dhiina yaa. Nama wal gadi buusin haa inni nama gabbuusaa jira. Ana buusaara hunda nama. Maal jette Mubaarak dubbadhu mee? Bona bu'aal tokko dhiifama wajjin ishii bu'aal tokko kuullee kottu. Amma waa hunda simii xiqqaa. Oyyaa maqaa wal balleessuun isin taatu. Ageessanii akkas carcar goonee dubbii kana dhiifama jaalibsaa singalcha deebisee maqaa wal balleessuun isin taatu dhaggeeffadhaa waa tokko seettima namni namatti kolfa afaan kana namni dhaga'u kumaatama ageessanii ana simbu.